Akkam jirtan baga jiraattan daawwattoota koo guyyaa har'aa fuula keessan afutti ba'ee yuutuubii eegalee jira. Yuutuubii waliin haa eegallu jechuuf. Yuutuubii wajjin eegalla. Yeroo yuutuubii waliin eegallu yuutuubii hojjechuudhaaf maaltu barbaachisaa? Wantoota jedhu wanta qabxii ijoo ta'ee fi barbaachisoo ta'an isiniif kaasa jechaadha. Yeroo baay'ee namni keenya yuutuubii hojjechuudhaaf waan isa sodaachisu wantoonni kunniin waan guddaa itti fakkaatanii kan isaa sodaachisu hedduu isaa jecha. Kanaaf wantoota ijoo sanniin isinii kaasa. Wantoonni ijoo shanan keessaa inni jalqaba meeshaalee yuutuubiidhaaf barbaachisan maal fa'a? Qabna moo hin qabnu waan jedhu ilaallaas keessatti. Namni tokko tokko osoo meeshaa yuutuubiidhaan hojjetamu qabu rakkata. Rakkachuun hin barbaachisu jechaadha. Meeshaalee yuutuubiidhaan hojjetamu harka keenya jira. Jalqaba irratti meeshaalee yuutuubiidhaan hojjetaman shanan keessaa bilbilli keenya gahaadha. Kaameraadha fakkeenyaaf akka jalqabaatti kan kaafamu kaameraadha. Kaameraa maayikii sagalee kan dabarsu jechaadha. Bilbilli keenya kaameraa fi mataa isaa danda'e qaba. Bilbilli keenya maayikii mataa isaa danda'e qaba. Maayikiin kun isin hin barbaachisu. Bilbilli mataan isaa maayikii qaba waan ta'eef baay'ee dhiphachuu hin qabdan. Haa ta'u malee yuutuubii eegaluun yuutuubii hojjechuun bu'a qabeessa. Yuutuubii hojjechuun baay'ee bu'a qabeessaa fi akkasuma immoo abdii kuteessaadha. Kana maal ta'e akkasuma immootu yuutuubii kana laayik godhaa, sheer godhaa, anillee eegalaadha. Kanuma akka keessaniiti. Namoonni qaraa eegaltanii hojjetaa jirtan yuutuubiin kun isiniif hin barbaachisu. Haa ta'u laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaa jecha. Kanaaf haasaan kiyyas akka nama jalqaba yuutuubii eegaletti akka nama haasa'ee hin beeknetti akkasitti haasaa waan ta'eef kallattiidhaan gara qophii wanta qabadhee isinii dhiyaadhetti isin dabarsaa na hordofaa isinii jecha. Jalqaba irratti kaameraa nu barbaachisa. Maayikii nu barbaachisa. Kaameraas maayikiis bilbilli keenya hin qaba jechaadha. Lammaffaa irratti ifa gaarii. Ifa gaarii yoo jennu uumamaa fi ifa ringlaayitii yoo qabaanne dhugaa jechaadha. Ringlaayitii yoo qabaachuu baanne ifa uumamaa tokkoo qabaanne bakka dhugaa. Inni kun yuutuubiin hojjechuu ni danda'a jechaadha. Maayikiiwwan garaagaraa jiran kanneen harkaa akkasuma immootu laavaalaayiriin USB maayikiin jira. Akkasuma immootu booyaan kanneen kompiitaraaf itti fayyadamuu dandeenyu hedduun isaanii jiru. Isin bira gahuu hin qabnu. Kanaaf maal gochuu qabna? Bilbiluma keenya fayyadamnee yuutuubii hojjechuu danda'uu qabna jechaadha. Namni tokko mana ijaarrate san kiraa kennatee umrii isaa guutuu irraa nyaata. Yuutuubii jechuun akkasi. Nama mana ijaarrate umrii isaa guutuu kiraa irraa nyaatu jechaadha. Hangamiif nu rakkisa jechaadha? Hanga sabiskiraayibarii 1,000 fi akkasuma immootu washaawarii 4,000 argannu qofaaf yuutuubiitti dhimmamna malee achi booda suuta suutaan waan gaarii waan babareedaa hojjechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni lammaffaan ifa gaariidha isiniin jedhee ifa gaarii ringlaayitii yookaan immootu ifa uumamaa fayyadamuu dandeenya jechaadha. Inni biraa idiit gochuudha. Wanta waraabne sana idiit gochuun barbaachisaadha jechaadha. Idiit gochuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Bilbiluma keenya fayyadamna jechaadha. Isa keessatti sooftiweerii kaapkaat fayyadamnee yookaan immootu inshoot fayyadamnee maal gochuu dandeenya? Idiit gochuu dandeenya. Kanaaf wantoota kanneen fayyadamnee yuutuubii eegaluu ni dandeenya jechaadha. Itti fufiinsaan ammas inni kun akkaawuntii banachuudha. Erga wantoota kana qabaanne maal nu barbaachisa? Akkaawuntii banachuu nu barbaachisa jechuudha. Akkaawuntii nuti banannu jiimeelii qabaachuu qabna yookaan immootu iimeelii yeroo hunda itti fayyadamnuu fi yaadannu qabaachuu danda'uu qabna jechaadha. Akkaawuntiin kun isa gaafa banannu piroofaayilii itti galfachuu qabna. Akkasuma immootu baanarii itti gochuu qabna jechuudha. Haala kanaan yuutuubii hojjennee eegaluu ni dandeenya jechaadha. Gara biraatiin immootu koonteektii qopheessuun barbaachisaadha jechaadha. Qabiyyee yuutuubii sana waan dhiyeessinu sana beekuu danda'uu qabna. Wanti nuti yuutuubii keessatti dhiyeessinu maalinni? Waan akkamii dhiyeessuu qaba? Barnoota dabarsuu danda'a? Ani shubbisaadha. Shubbisa sana irratti waan barnootaaf ta'u dabarsuu danda'a? Intarteementii waan nama gammachiisu waan bashannansiisu faniiwwan garaagaraa
muuziqaa, fiilmii akkasuma immoo nyaata bilcheessuu irratti wantoota akkasii irratti hirmaachuu ni danda'a jennee waan dandeettii keenya kan ofii keenyatti beeknu miira keenya of keessaa baafnee yuutuubii hojjechuu ni dandeenya. Yookaan ammoo yuutuubii hojjechuu ni rakkanna. Yuutuubii ni hojjeta namni hunduu. Namni baay'een ni hojjeta. Garuu biyya keenya keessatti baay'ee hin hojjetamu. Sababni isaa biyya keenya keessatti baay'ee hin baratamne. Kanaafuu maal gochuu qabna? Yuutuubii hojjechuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Hin dogoggorinaa. Waan beeknu hin jedhina. Ni beektu. Waan baay'ee ni beektu waan ta'eef waan beektan kan of keessaa baasaatii hojjedhaa. Yeroo hojjettan koonteektii tokko yookaan ammoo qabiyyee tokko fudhadhaatii waan irratti barnoota dabarsuu barbaadan. Wal fakkeenya wanti ani amma isinitti himaa jiru kun barnoota waa'ee barnootaa dubbachaa jira. Isa kana haala gaariidhaan waan irratti dhiyeessuu dandeenyu sirriitti iskiriptii qopheeffachuu qabna jechaadha. Iskiriptii yookaan ammoo yaada waan yuutuubiidhaaf barbaachisu sana qindeessuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kanatti yaada keenya yoo qindeessine yoo tartiibessine sirriitti hubachuu fi xiinxalluu danda'uu qabna jechaadha. Yaadota kana walitti qindeessine viidiyoo keenya waraabuu. Viidiyoo egaa waraabnee maal gulaaluu. Maaliin wanti uummata kiyya biraan gahuu qaba? Daawwattoota kiyya biraan maal gahuu qaba? Jennee gulaaluu danda'uu qabna jechaadha. Egaa gulaallee waan gaarii ta'e dabarsaat waan gaarii ta'e yommuu maal gochaa deemna keessaa balleessaa wanta bareeda gulaalleet gara uummataatti yuutuubii keenya irratti aplood goona yookaan ammoo feena. Yeroo feenu isa irratti fuulduratti sirriitti isiniif hojjedha. Tubneelii qabaachuun dirqama jechuudha. Tubneelii keenya baay'ee barbaachisaa fi yuutuubii keenyaaf isa fudhatama. Yuutuubii keenya akka argatu taasisu keessaa isa tokko. Namni yeroo iskrool godhee gaafa bira taru maal ilaala? Tubneelii keenya sirriitti ilaala jechuudha. Tubneelii keenya gaafa sirriitti ilaalu tubneelii keenya bareeda yoo ta'e yoo kan nama harkisu ta'e keessattuu jechoota sadii kan caalu irraa tubneelii hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Kan nama harkisu hojjechuu qabaachuu qaba jechaadha. Huukii qabaachuu qaba jechaadha. Kanaaf kallattii sadii yuutuubii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hojjedhaa. Cal jettanii kan namaa qofa iskrool gootanii kan namaa qofa hin ilaalina. Keessattuu dhaloonni waggaa umurii 18 hanga ol jirtan hundi keessaa yuutuubii hojjechuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Yuutuubiin gabaa guddaa namni abbaan barbaade keessa seene waan barbaade keessaa bitachuu danda'u. Kanaaf kallattii sadii yuutuubii hojjechuun baay'ee barbaachisaa fi isa jalqabaadha. Xumura irratti wanti ani isinii dhaabu sirriitti isinis qabachuu kan qabdan jidduudhaan laayik godhaa, sabskiraayib godhaa, sheer gochuudhaan jajjabeessaa. Homaa gatii isin kaffalchiisu anaaf garuu bu'a qabeessa ta'a. Keessattuu warri afaan Oromootiin yuutuubii dhiyeessan nama beekatu jira. Nama muraasa. Namni afaan Oromootiin yuutuubii dhiyeessu hin jiru jechuun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu biyya keenya keessatti baay'ee hin jiru. Afaan Oromootiin yuutuubii qopheessu akka waan saala ta'etti akka qaadii ta'etti ilaalu jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaalamuu qabnu sirriitti itti yaaduu danda'uu qabna jechaadha. Xumura irratti dhaamsi ani isiniif qabu yuutuubii hojjechuudhaaf jalqaba irratti baanaarii baay'ee bareeda ta'e irratti galchuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan piroofaayilii yookaan loogoo barbaachisaa baay'ee bareedaa ta'e itti galchuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan ammootu yuutuubii gaafa eegaltu viidiyoo shoortii ta'e gabaabaa ta'e gadhiisi. Kan tiktookii irratti fayyadamtu kana isarratti fayyadami. Yeroo muraasa keessatti viyuu guddaa argachuu dandeetta. Yeroo muraasa keessatti sabskiraayibii guddaa argachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf kallattii sadiin yuutuubii hojjedhaa isiniin jedhaa. Dhaamsi kiyya kana waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Laayik godhaa, jajjabeessaa, sabskiraayib godhaa, jajjabeessaa, galatooma isiniin jedha. Peace.